السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت قبيمتوتا في جالة تمتوت المنورمون لكي سمكم يرتنيتي نجيني كيسن حاجة قبو أكف نجا كيسن ورّي من تابرا هردفتنس أشامار كفوني جرتو تنجرا هردفتو تكيا ورّي channel لكي يا فاراتا شير سبسكرايب قلتو أن ججبيسا ورّي دراماتي كيتاتا بقى نجا أن إيدين سنجرا الحمد لله نسدي بيلو في جرا بدا ربي قداتين أكسي يقار نمو يترت برانكي للقودا نمني سنس إنو جتن عاشاتو بيهم بيتن جد إيادا نمني باقي نيوم بين اللي عاشاتو بي جداتي سينا سبسكرايب قول آفي ماتي سيتا يافي هردفاتين جدا نمو باقي دوبرتي باقي جمتودا أكسي ولا ججبي سنو جولدي أورمو سنو ديكي سنو ورّي فيديو كان أرغلتا هندي ماتي نافتيا isinin jedha kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha akkasuma Aashaatuu bii maal gochuu heddaa yoo naan jettani itti bilbilee bor galuu heda warra kiyyatti hin bilbilee tasa madaamin galtanaan jette abbaan manaa kee dhufee na haa fuudhuu jedhaan ati wajjin dhufinii jedhaan yoo si wajji dhufanaan jettiin dhufii wajji jedhaan walis hin beeynu garuu asumaan har'a wal barachuudhaaf isiidhaan wal tana dura walillee hin beeynu YouTube kanarratti arge akkasiis sinin jedha warri dura maatii isiin taanii yoo jiraattan dhaqaa maatii tayaa fi nama baay'ee cimtuudha YouTubera haaraa isillee garuu homaa hin jettu walaa jajjabeessinu sinin jedha ijoollee Oromoo anallee share subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadha wal guddisnaa sinin jedha akkasii itti bilbilee jira walumaan hordofnaan isin jettu. راهو قلت الرقم الذي طلبته لا يرد يرجى إدخال الرقم الذي ترغب في الاتصال به مع رمز المنطقة ثم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم كدير نجامي؟ هي كم؟ ما نزرت أمي أشت ناجن. إيه موج؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم عاشية نجا؟ نجا والله الحمد لله نجيكم. زرت أول بران. أيه إيه ولين بين والبراك السنجدي. jechuun ani YouTube irratti beeka beeyte garuu yoo rabbi jedhe fira tayuuf deemna amma jechuun wayin rakkisuu barbaade jechuun beeyta madaamin tiyyatas tikkeetti naa murte galuu barbaada beeyte anis bakkee ani galu Adaamadha akka dhuftanii na fuutan barbaade warratti hin bilbilanne beeyta situ kaluu natti jira jeesitti dawwaladhe boru galgala dhufuufi boru galgala halkan keessa sa'aatii 5tti moo sa'a 6 akkasitti bu'a Kadir silaafu si jammarati maal gootaa dhufte Kadir immaan dhufee naa fuudhu nayyamtu laa jechuun adda isaa kana fuudhu barbaadee shakkitaa silaati maal kana shakkita yoo waan siin jedhu yoo hin taanillee maal jechuun masaanuu taana maal rakkoo jira aga furii heeyyamaa shari'aa
Indom la jechuun qubna garii miti. Indom jaarsi kee jechuun nama guddaadha. Kunoo maashaallah tabaarakallah tuuchallee qaba. Jaartii 4-5 illee fuudhuun danda'a kalaas yoo taane kalaas masaanuu taana maal kolfitasa? Bar fayyaa hin qabdanis warri bara kun namallee amantan jedhe. Amma waa hundaafuu maal rakkoo qaba bakki shoona fuudhe kun lakkoofsa isaa suqadhee argadhe. Keetuun soo inni si jammar keessa suqe. Eeyyamte? Fuudhu bakka marree egaa fuudhu jette kaanillee waluma fuunashuu baadde. Masaanuu na godhu muratte? Ati ammaadha ijoolleeti kalaas maal rakkoo qabaree. Anjaartii haarayaa achirraa nu daas boora. Abboo wallahi hojii keessan nyaadha sinsa sanuu birrin isinitti dawwalee firaankii kan isin godhu. Hin aarte jedhee wallahi si aarsuu barbaadee aaruu didde an wadana taate ilaal yoona ifaa qabadhee jira. Akkamittiin dhufe indominoo waan dhufe jettee aaruu qabdaa iyyuu isin. Akkasii amma hundaafuu firaankii isin gochuuf beektaa asumaan mootiyyuu isinumatti barbaadee isinitti dawwale achumaan firaankiillee isin godhe. Jechuun yuutuuballee haaraa banadhe beekta. Akkasiitti yuutuubiin kiyya ummayyuun jedha. Maal jechuu barbaadde? Wallahi imo si dubbisaa ture bar imo na jalaa dubbachuu didde. Maashaallah wallahi waroon baay'atee si jalaa dubbachuu didde malee jaalatee miti maashaallah ayyatti milkaa'ee jira firaankiin kee. Maal naa milkaayaa kee aaruu didde wallahi sirrii asi aarsuu barbaade. Argitee miskiina. Jechuun wantoota kee keessa ta'e dhugaaf nu barbaadee dhufe jedhee eegas immoo inni fuudhu qabannaan immoo firaankii akka ta'etti suna jedhe. Akkasii ayyee kalaas. Nagaa yoo kallattiin affeeraa irraatti salaama irratti karaa. Kunoo baneera viidiyoo. Ayyee dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Ummu Ayyuun. Ayyuun gaa bifa kanaan kallattiidhaan Dubaay irraa Itoophiyaatti naaf feertee chaanaalii keessatti keessummaa kabajaa na guutee bifa kanaan naaf feeru kan ta'e baay'ee galatoomi. Galatarraafi. Ani immoo Kadir jedhama Asha inda Kadir tu birraa dhufe maamiltoonni keenya namoonni hedduu warri maamila keenya ta'an hunduu ni beekanii Asha inda Kadir nallee na beekanii Kadir yaa jechuudhaan qubatti dhugaa ani dhaamsiin ani hordoftoota keessatti warroota kiyya kallattiidhaan amma dhaamsan dabaluu barbaadu salaama rabbi dura irratti qara'uun barbaada warroota muslimaa salaamu alaikum warroonni kiristaana illee warroonni biyya keenya hundi keessan ijoollee tallafe oromoo taatanii biyya keenya biyya alaa jirtanii biyya keessa jirtan hundi keessanuu akkamitti nagaa jirtanii hin jedha. Asirraa naansee humna firellee akka jajjabeessite humnayyuunillee akka jajjabeessitanii fi akkasumatti mootu maamila taatanii ijoolleen oromoo keenya hundi keessanuu harka wal qabannee bakka guddaa akka jennisi. Abshir. Eeshi ayyeena. Egaa hordoftoota kiyyaa piraankiin kiyya kana fakkaataa garuu narratti beektee jirti Aashani. Sagalillee tolfu fudhadhee garuu baay'ee miskiina wallaahi. Akkasii hin aarre haa ta'u garuu hanga tokko naaf mijaate jedhee yaada. Kana fakkaataa warroonni YouTube kiyyaaf haaraa taatan share subscribe like gochuu hin dagatinaa. Warri immoo maatii kiyya taatanii maatii Aashaatuuf hin taane dhayxanii jajjabeessuu asumaan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Akkasuma Fooziyallee
nama reefu lafaa dhufaa jirtu sirriitti walaa jajjabeessinuu isinin jedha hordoftoota kiyyaa. Prankiin kiyya kaarraaf gabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.